Atila lama wani gartee amma haboo fi gartee miccoo gartee tasliim bireetu sanatti ijoollee tana garaagaraa akka haboonis miccoon tunis nu jabeessitu ijoollee yaatu tana qofa gartee waan irra beektuuf isaanitti nuudhaan amaanaa gaa ijoollee tana akka gartee isaan sirriitti qabanii fiigaa. Dhuguma san jechuudha balloo yaaddoon haala rakkisaa keessa jira. Maaliif shari'aan inni itti naa bilbileen jechuudha. Ani nama birooti jeetiin hogguun jalaa qabu. Sagaleetu sagaleeta yaaduuti. Ana raajuunaan jee anaati waan maali ana ilmaan kiyya bira nanyu jira ilmaan kiyya quba naa qabadhu akkasanaan jee ilmaan kiyya quba naa qabadhu naan jee maali boo'isi jirte jennaan ayi bakka qabameetiin jira hidhameetiin jira garuu immoo bakka tanaan jira hin beekamne maskootaan hogguun laalee gaara qofaan harkaa. Akkasuma jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya har'a kunoo ganda yaaddootti argamna. Inshaallah raajeen gaafuma hojii argamnaati. Mee raajeen gaa hedduu jechuun narraa suba qabaa. Dubbii tana keessa jala hiraa waa hundaafuu. Mee raajee daawwattoota keenya mee salaamata gaafadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota maatii chaanal keenyaa hundi keessanuu bakkuma jirtanitti gaa salaamtaan teenya toonni irraa buqqaatesin haala qabsiin jechaadha gaa har'aan tanaa deebinee dhufee jira. Egaa mee waan yaaddoo kanarraa jechuun egaa hafuura dhageessan jechuun dhageetiin gaanis kan harta qoon barbaada jala irraa si dhufe gaa'ee sin gaafadha jeeti mee isaan geessan haal hidhaan tun beektaa hidhaan si tun jechuun qallaaliidha amma ni gaafa gartee qallaali dhagguu jettu gaafa hidhame san namni maallaqa qabaannaan namnis bira dhaabbannaan biyya tana keessatti maallaqa dalaga kun rakkoo takka yaadina ani hidhamee waan hin beeku jechaaf maallaqaan ba'a. Isa kan amma bakka hidhaa sanitti jechuun ana ta'ee si ta'ee nama biraa ta'ee garraan muncuu sanuutti hin yaabannu. Maallaqa walleetuma gabbaan biyyitu yoo waan maallaqatti fayyadamtuuf waan maallaqa feetu jechuun isin beekadhu. Rakkoo qabdu jechuun gaafadhe gaa'ii sanii uffata dhufne barbaada gaa sirriitti jala irra hundinuu dirqama gaa ijoollee tanatti barbaannee gaa abbaa ijoolleeti haa ta'u loonuu biran jirtu waan kophaa guutus waliin beeyna akka ijoollee isaa bira gaa kophaa inni bireeru. Dirqama gaa barbaadu qabnaan sin jaamee eessaan geessan eessaan tirtan jechuudha. Dhuguma san jechuudha ganama kana akkuma naa fi fatiyaan deemnee osoo naa fi fatiyaan jechuudha deemnee barbaadaa jirruuti tasan irratti bilbilee naa fi fatiyaa osoo hojii jirru jechuudha tasan irratti bilbilee yaaddoon aboo nagaan qaba garuu ilmaan san naa jabaaddu bikkaan naa jabaaddu jee wallahi wajjinillee hedduu naa haasofne fatiyaan ogguna kan jettu telefoonni cufame. Nama kamitti deebitee yaalle telefoona? Telefoona oguun deebisee yaalee cufaadha. Cufa jaa akkuma namni hundi harku kana haa jechuun telefoonni isaa cufaadha jira harkuma jirta. Dhuguma san jechuudha balloo yaaddoon haala rakkisaa keessa jira. Maaliif shari'aan inni itti naa bilbileen jechuudha. Ani nama birooti jeetiin hogguun jalaa qabu. Sagaleetu sagaleeta yaaduuti. Ana raajuunaan jee anaati waan maali ana ilmaan kiyya bira nanyu jira ilmaan kiyya quba naa qabadhu akkasanaan jee ilmaan kiyya quba naa qabadhu naan jee maali boo'isi jirte jennaan ayi bakka qabameetiin jira hidhameetiin jira garuu immoo bakka tanaan jira hin beekamne maskootaan hogguun laalee gaara qofaan harkaa gaara qofaan harkaa naan jee jechuudha jechuun akkana akkasii kan amma sitti himuu danda'ullee hin qabu jechuudha maaliif sakandii deeqaa xiqqishoo qofa akkanatti waliin dubbanne hogguu fatiyaan telefoona isaan akka inni jettu cufate. Cufame jechuudha. Telefoonni nambarree kasaatii mi kabiraatiin isin dhee? Kabirootiin nadde. Kabiroo kan isin dhee sanillee xiqqishoo akka isin dubbate ni citte jechuudha. Ni citte jechuudha. Lama deeguu yaalii gootanoo. Lammaffaa hogguu yaalii goonuusu biizii jaa cufa mukula jaa bakka haaluma kana jechuudha haala kana ture. Ati already hundumaafuu sagalee isaa dhageenye jira. Alhamdulillah. Garuu immoo lubbuun akka jiru dhageenya jira jechuudha. Rakkoon qabu dhageewwatu bareedaadha. Ani imma kana jechuun kiyya yaaddoon harkamee miti. Maaliif sagalee dhageenya jira garuu immoo akka mana hidhaa akka hidhamee mucaan dubbachaa jira. Viidiyoo waraabee gallakkisee akka inni fi hidhe jechuudha. Akka jira jechuudha. Kanaafuu namuutu talamummaadha ta'orummaadha jechuudha talamummaadha gara jiru jechuudha barbaadu qaban dhaamsa kiyya gamanuu. Dirqama hundinuu taanee jechuun tokko taanee barbaannee jechuun isa kana as baafna dirqama nurra jiru. Mucaanis gaa akka hidhee jechuun beeksisee jira mana hidhaa hundarra yaanee gaa dirqama keenyaaf kan dirqama gartee ijoollee isaa tanaaf egaa dirqama as baasuun ni barbaannaan sin jaa sunumaafuu gaa ijoollee tana akkam haala akkam godhu jettame
Ijoollee keessa jechuudha dhuguma saniin nama guddaa tokko jechuun haboo takka harkanneeti. Duraan fuuneeti mana fatiyaa yookaan mana kiyya geessine jenneeti. Haala ijoolleedha jechuudha dhuguma saniin bal'oo miyyoonis ni jirti ijoolleenis ni jirti. Micoon duraan jechuun ijoollee bira tusan. Mijoon tasliimuma jirti. Numa bira jirti. Duraan ijoollee fi tasliimis fuuneeti mana kiyya geessinaa yookaan mana bahar fatiyaa geessineeti irra wal marine turre. Tanuma keessa jechuudha namni tokko guddaan oromummaan itti dhagamtu yookaan qalamummaadhaaf quuqamu tokko jechuudha. Quuqamu tokko haboo teenya takka nama guddaa jechuudha. Gamanumaanuu kabajamee anaatu keessa ta'a abbaan fedhee isaa dhufu waan fedhenis waan takka namni godhus hin jirtu. Abbaa fedhee miti namni fedhee mootummaan yoo dhufte ilmaanis na biraan fuudhu miyyoodhaas na biraan fuudhu jetteeti akkasitti hono haboon teenya suni keessa jirti hedduu takka haa godhatamtu umrii nu dheerachuu ni barbaanna haala kanarra jira jechuudha. Umrii rabbi haa dheeressu ijoolleen ijoollee xiyyaa jetteeti micoon tasliim biratti hidhamtee jechuun ijoollee isaa waliin jechuun kunuunsu jirta jechuudha. Jechuun haala kanaan namni immaan tana ijoollee gargaaraa jiru tokko lama kan jennu miti akkuma beektutti nama hundatu wanti jechuu jira ijoolleen ilmaan keenya. Ilmaan keenya. Nuun duruu bira dhaabbannaa rakkoon qabu. Eegartee gaamichoo biratti haboon san mul'attee waliin gartee akka jiran taate bareedaadha. Nuundinuu waliin waanuu cinaa jiraannee hanga inni as bootti isa galaas ja'a ijoollee isaatis barbaachuun dirqama jeetiin yaadaan akka riyyatte. Dhugaadha kun dirqama namummaati. Baay'ee gamee asumaanuu jechuun rakkoon qabu nuundinuu Oromoodha saba tokko bira dhaabbanneeti ilmaan isaatti isaas barbaannee kagartee as baafnu ta'a. Inshaallah daawwattoota hordoftoota keenya walumaanuu du'aa nu gootanii kaga asbaabnu ni dandeenya inshaallah mucaan gartee isa hidha kuni dirqama isa kana achittillee kan mucaan kana illee barbaanne nuti yaaddoo barbaanne bakka hundallee gartee mana hidhaa hundarra yaane yaaddoo asbaasuudhaaf qophiidha bal'oo kiyya. Dhugaadha yaaddoo jechuudha. Hottu baba hottu honna bira. Hotte. Dhuguma san jechuudha yaaddoo namoonni hundinuu hara jiranii jechuudha. Atis habiroollee akkasumatti jechuudha namoota barbaadaa jira akkuma gartuu kana magaalaa keessa barbaadaa jira. Haala kana haalli irra jirus haala kana jechuudha dilas ati harkamee jira yookaan immoo inni haalli inni irra jiru yaachisaadha. Maaliif mucaan kun isa qabee hidheeti san gubbaadhaan nu haddadaa jira. Ani immoo silkii isaa amman tana ani kaakaniin godhaa jiru jechuudha. Tokkoffaa yaaddoodhaas barbaadaatuma mucaas barbaadatu hin jira. Gara lachuutiinuu barbaadaa jira jechuudha. Mucaadhaas yaaddoodhaas akkasuma barbaadaa jira. Maaliif rakkina guddaa kan qabu mucaa kana waan ta'eef isa kana barbaannee baasuudha qabna waan jirutu na keessa jira. Amma isinillee hanga danda'amu jechuudha. Mucaa kana nama inni itti dhiyaatu safara keessatti eenyu wajjin akka oolu eenyu wajjin akka wanti jiru kana barbaadanii akkasitti barbaaduu qabdan jedhee yaadani. Laa kun dirqama mucaa kanas barbaannee mucaan kun waan gartee bakka yaaddoon itti hidhe bakka yaaddoo itti hidhe isa beeka. Mucaa kana qabneeti mucaa kana guu barbaannee garra booda mucaa mee yaaddoon eessatti dhabnee dirqama haanuu dirqama lammummaa warraa qabnu mucaa kana gartee mana ina gartee yaaddoon itti hidhame sana akka nu barsiisee yaaddoos gartee nuti gabbaafnu san hundaa'u ni goona mucaas barbaada irra yaaddoos kara biraattis barbaada irra inshaallah yaaddoonis as ba'a numa hidhama malee walloonuu kara tokko kara dhaquun qabu eega sagalee hanga san dhageessan rakkoon qabu manuma hidhaa jira as baafna jeetii yaadan akka keenyatti namni gartee barbaadu jirus kan barbaadu jirus barbaadanii faana dhawanii akka gartee hirmaa wajjinu walumaanuu hirmaanne ijoollee tanatti agarree as baafnu akkasiin inshaallah ni ba'a rakkoon qabu. Inshaallah haaluma kana jechuudha. Ati ilaala amma wanni gartee amma haboo fi gartee miccoo gartee tasliim bireetu sanatti ijoollee tana garaa akka haboonis miccoon tunis nu jabeessitu ijoollee yaaddu tana qofa gartee waan irra beektuuf isaanitti nuudhaan isaan amma ala kana jiranii isaan jechuun haboonis manachaan ijoollee bira jirti tasliim maxba keessaa waa godhuuf jirti na fakkaatti. Amaanaa gaa ijoollee tana akka gartee isaan sirritti qabanii fi gaa hanga gartee as ba'ee gartee mul'atu hanga gartee jala deemnee barbaannee as baafnu gaa hara hundaanuu Oromoon hundi warra gartee as keessinu akka gartee yaaddoo kana sirritti barbaannee gaa hordofnee mucaasnis gartee qabnee akka nu barsiisu hanga goonuu takkatti ati ijoollee tana gartee hadaraa akka gartee haboo fi miccoo sanatti nu dhaamtuun siin jaa antanaas bira kadha akka kiyyatte. Dhugumatti jechuudha kuni dirqama lammummaa bira dabree jechuudha. Maaliif kuni dirqama lammummaati bal'oo kiyya. Maaliif ijoolleen isaa akka ilmooti iyyatti ilaala waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu tajaajilleedhaa rakkoon qabaatiin ammishii wanni guddoon takka inni mul'achuudha. Tajaajilleedhaa immoo waan nuti jechuun ni jira.
Fatiyaanis akkasumatti namootaan hedduu jira. Hedduu jira. Maaliif amma egaa haboo tana biritti harkanne jechuudha ijoolleedhaaf alhamdulillah. Maaliif nama guddaa waan taateef afaanis nurra beekti. Nama guddaa waan taateef namni itti roorsu takka waa takka taatu ijoolleen hin qubtu waa takka taatu jechuudha bareeda. Kun namni guddaan ijoollee biraa jechuun bareeda. Haala kana jechuudha. Fuuneellee bira geessu wallaalle. Maaliif manuma kana keessa manuma isaa irratti isin bireeraatte ijoolleen tun gattee haaboon bireeraatte ijoollee tana kunuunsuudhaan nuti dhufnee irra lallaalle isin dhuftanii irra lallaaltanii namni gartee haa jirus fatee haadha namni hundinuu dhufanii asumatti irra lallaalle isa gartee hanga qaamaan gartee gaagarree mucaa sanis gartee qabnee gartee hanga yaaddoo kan dhugoomsuutti egaa karma jechuun gaa sirnaa maddaati inshaallah nu hundinuu walumaanuu gaa isaan gartee barbaannee akka gartee mul'anuu yaada inshaallah gaa daawwattoonni keenyas gaa akka du'aayii nu godhanii jaa ilmaan kanatti gaa ilmaan xixiqqaa kanatti kana biraa mucaan gartee qabee hidhee waan ta'eef mucaan san gartee waan gaariin daleene qabnee mucaa san gartee ijoollee kanatti akka gartee yaaddoon kun as ba'uun fedhaan. Ijoollee waan ijoollee teenye taateef amaanaadha. Inshaallah hanga inni gartee bahutti quba qabaannaa isin hojii jirra uummata akka yaadina. Isin bireerra. Tuni lamas keessa jiru qofa namoonni biyya biroo jiran jechuudha unkaan biyya tan dhiisiti biyya biroo jiranis jechuudha gara keessaatiin na gaafataniiti maal irra geessanii yaaddoon maal irra gee haala kam irra jettan jedhanii nu gaafachaa jiran unkaan nama gartee asiin nu bira jiru son ta'in jechuudha haala kanaati sani kun ilmaan isaa dirqama lammummaatti qabna hotu baba ijoollee isaatiif dirqama lammummaa qabna garuu ammoo asirra jechuudha huu danda'ame mucaa gartee akkanatti nu haddataa jiru sani ani viidiyoo illee garree tahaa jechuun biiziirraan jira viidiyoo mucaan gallakkisee si haddataa jira mammaa janiiti dhuguma sani jechuudha biyyoota biroo irraa na barreessu jiran. Akkam ta'e haa mul'ate moo mucaa gartee yaaddoo hidhasaniititu si dhaadachuu jiran anatti. Waan yaaddoo hidhaaf kan inni karaa keetti deebi'ee jechuun si dhaadachuu jiran waan ati yaaddoo bira dhaabbattee jechuudha. Si dhaadachuu jira yani ani natti dhaadatus dhaadachuu natti dhaadachuu waa takka kanan goon hin beekan jechuun yaaddoon isaaf irraa quban qabne malee nama inni isaa harka isaattiin qabamee yookaan hidhamuu miti garuu immoo tasa namni waan firaan eegin takka egaa ni olma osuma ala dhaabbattuu taalatti bira jechuun ogguu fiidee osoo laallu alatti qabanii gaaskaree ol darbee makiinaa keessa kutanii ati inshaallah jechuun uummata akka illee jechuun khayrumaati inni as baha ni mul'ata namni biyya tanatti numa hidhama malee waa takkan ta'u inshaallah jala yaanee jechuun ni jibbaata ni goona rakkoon qabu aamishii ijoolluma tana qofa qabaachuudha malee laal hidhaan tun beektaa hidhaan sitti jechuun qallaaliidha amma ni gaafa gartee qallaalii dhagguu jettu gaafa hidhame san namni maallaqa qabaannaan namnis bira dhaabbannaan biyya tana keessatti maallaqa addalaga kun rakkoo takka yaadina ani dhamee waan hin beeku jechaaf maallaqaan ba'a isa kan amma bakka hidhaa sanitti jechuun ana ta'ee si ta'ee nama biraa ta'ee garraan mucuma sanuutti hin yaabannu maallaqa walleetuma gabbaamna biyyitu yoom waan maallaqatti fayyadamtuuf waan maallaqa feetuuf jechuun isin beekadhu. Dhuguma sanii jechuudha biyya tanatti maallaqa qabaannaan namallee hidhuu dandeessaa namallee wanti jechuu dandeessaa. Kun beekama. Beekamaadha garuu ammoo ammaan tana kan dhibaa jiru yaaddoon bikka tana jiraa hin beekne bikka inni jiru wallaalle. Sun gaafannee jechuun namoota gaafannee takka hoo mucaa irraa illee haa akkamitti hiitee bal'oo bargaafachuu miti. Anamma dhuguma sanii natti akka waan qal'aa takkatti ilaalni isa kana mucaan gaafachuu dhiisiiti ammoo warra isaanii fatiyaan hidhee jirti warra mucaa hidhee jechuudha. Isaan biraahuu eeganuu biran dhufin torbaan gahee jiran torbaan dabree jira jettaati. Maaliif magaaluma keessa naannawaa saahibni isaa abbaa kana abbaa saniin beekan ijoolleen mala fakkaatana maafiyaadha. Maafiyaa ijoolleen akka tokko. Maaliif waan inni yaadus waan inni hojjetu namni beeku hin jiru. Dhuguma saniin jechuudha jechuun keessa yoo colo siifuu baattee saniif hin jira haala kanarraa. Aboo bakka maallaqaati yaaddoon argamnaan maallaqa hin gabbaafne mucaa sanuu hidha darbuu dandeenya. Kuni rakkoo takka yaadu. Mucaan ammaan kana na dhagee anamma mucaa hidha darbuun qofti hin quubsaa miti anaaf jechuudha. An hidheetiin isaa qofaa miti isa waan hedduu ta'an gamma duraa dalagaa ture yookaan waan hedduu hangamma duraa dalagaa jiru as baasa. Hedduu takka nama aarsaa. Hedduu takka nama aarsaa kana jechuudha bal'oo hiyya. Kuni rakkoon qabu. Inni jechuun badala gattee bakka yaaddu san bu'ee hidhamuu qaba malee yaaddoon inshaallaati wooma takka yaadinaadha. Rabbiin qoftiin bakka gartee inni itti hidhame rabbiin nu agarsiisu. Nu agarsiisnaan isaas ni jaabannu maallaqa falleet mu gabbaafna yaaddoof inshaallah du'aa nu godha hordoftoota keenya. Waa takka ta'u akka gartee inni mul'atu isinis du'aa hidhee isiniin nu bira dhaabbadhaa jenna. Dhuguma saniin jechuudha nuti asirratti jechuudha wanti jennuuf
maallaqaan bakka itti jechuudha maallaqaan ni baafna. Beekama. Maallaqaan baasuun hin dinne maallaqa dhabneeti miti. Rakkinni iddoo yaaddoon jiru mana hidhaadhaa bakka isaatti hidhan dhabne mucallee dhabne. Kana barbaanneeti magaalaa sana jechuun takka qabannee inshaallaati as baasuun keenya hin oolamu. As baafna ammas arraas borullee as baafna. Dhuguma sana namas bal'oo namni magaalaa keessatti hidhame namni magaalaa keessa jiru jireenyaaf ni beekta. Waan toora ollaa keetti taa'aa jira waan qabdu magaalaan tuni magaalaa guddoodha. Beekama iyyaaffanneeti. Milaan nama hundatti muraanii bakka hundatti saayiboota keenyaaf nama hundatti dhodhooinee qismii kanaa kana maaltu jira qismii kanaa kana maaltu jira namni seenee ilaaluun beellee ni jira beekadhu. Nama hundatti goonee arabollee ta'uu dandeenya bara. Laalama nuti barbaacha dhagee bara asirratti ana Fatiyaa Baharis qophuu barbaadu jira anaa fi Fatiyaan qophuu barbaadu jira. Footoo isaatii fi maqaa isaa guutuu akkas bareeda akkasitti. Bittaa isaatiin barbaadu jira. Haala kanarra jirra jechuudha. Saniifuu waan nu hordoftaniif waan nu wajjin turtaniif baay'ee galatoomna garuu immoo du'aayiidhaan nu cinaa dhaabbachaadha du'aayi nuuf godhaa jechuun hin irraanfanne gamanumaan dhugaa du'aayiin teessanis nu jajjabeesti jechuu barbaanna waan dhageeffattaniif waan nu wajjin turtaniif baay'ee galatoomna salaamullaa alaikum.